الشمار كفوني daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha ergaa guyyaa kaleessaatii fi dheengadda waa'ee boqachuu gooticha Oromoo Kabir Hussein Waaqoo akkasuma sirna awwaalcha isaanii ilaalchisee gabaasa adda addaa isiniif dhiyeessuun ni yaadatama. Garuu amma walii galaan seenaa isaanii bakka isaan itti dhalatanii bakka daldala qarshii 80 itti eegalanii hanga miliyeenera ta'aniitti akkasuma hanga guyyaa dheengaddaa gaafa daara akiraa deemanitti seenaa isaanii jidduu kana jiru gaggabaabsee kan isinitti himu ta'a. Maal kana qofa seenaa Kabir Hussein Waaqoo kan inni himamin kan Dr. Jaylaan Kadir guyyaa kaleessaa sirna awwaalcha isaanii irratti dubbatan isa kanas gama keessan kan dhiyeessu ta'a. Daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha warri karaa Facebookaatiin nu hordoftan page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha amma kallattimaan gara seenaa Kabir Hussein Waaqootii fi akkasuma waa'ee Kabir Hussein Waaqoo wanta himamin wanta addaa kan guyyaa kaleessaa ulamaani guddaan biyya keenyaa gaaddisni ummata islaamaa Dr. Jaylaan Kadir nutti himan gama keessanitti finnaa ergaa kana isinis ummata Oromoo hundaaf walii dabarsuudhaan qooda Kabir Hussein ummata Oromootiif amantaa islaamaatiif gumaachan namni hundi irraa baratee isaan fakkeenya akka godhatu walii dabarsuun dirqama keessan bahadhaa jecha amma gama seenaattiin isin ceesisa. Seenaa gabaabaa gooticha Oromoo Kabir Hussein Waaqoo. Kabir Hussein Waaqoo godina Arsii aanaa Heexosaa ganda qonnaan bulaa Gaabee jedhamutti abbaa isaa obbo Waaqoo Harqoo fi harmee isaa kitaaba idaanoo irraa bara 1940 dhalatan yoo ta'u hamma umriin isaanii barnootaaf ga'utti ollaa isaaniitti kan argamtu madrasaa barataa Quraana qara'uun barnoota saayinsii hanga kutaa 8ffaa iddoo dhaloota isaanii kanatti xumuran. Gama barnootaa cinaatti of utubuuf jecha koofiyaa warra musliimaa harka isaaniitiin dhahuun gurgurata saantimoota walitti funaanuun qarshii 80 akka horatan ka'umsi daldala kaapitaala isaanii kanuma akka ta'e keessumaa qarshii 80 kana magaalaa Hurutaatti buna ashaboo sukkaara huccuufaa bitanii hawaasa ganda isaaniitti geessuun daldala fooyyee keessa seenuun suuta qamadii qotuu akka eegalan jaalleen isaanii Sheek Jamaal Muusaa ragaa ba'u. Kabir Hussein jidduu bara 1960moota magaalaa Hurutaa daldala qamadii eegalan amma sududumaan gara magaalaa aduun keessatti hin dhiine Adaamaatti ce'anii wal'aansoo cimaa taasisanii gara industirii dabranii magaalaa dheeraatti warshaa zayitaa dhaabanii fi loon gabbisuun hojii dachaa ummatan. Bara 1969 bakka jireenya isaanii magaalaa Adaamaa godhachuun walmurkii jireenyaa keessa seenanii qabsoo itti fufanii kufaatii sirna dargii bara 1983 carraa labsii gabaa bilisaan biyyaa fayyadamuun miiltoo yookaan shariika isaanii aadde Makkiyaa Maamiyyoo fi Kamaal Abdulqaadir duukaa gareen hojii makaazeeshinii eegaluun qonnaan bultoota Arsiif Baalee biratti maqaa gaarii horataniitu jiru. Qonnaan bultoonni bu'aa kumbaayinaroota tiraaktaroota kanarraa argataniin gara qonna ammayyaatti koomerikaal faarm hektaarota 1000 lakkaa'aman qotataniitu jiru. Kanarraa ka'uun industirii irra darbee gara biyya alaatti ce'uun dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa kanneen akka World Food, Save the Children, CRC, Literal World, DPPC fi kanneen kana fakkaatan ta'aniif dhiyeessuun dhaabbata filatamaa ta'aniitu jiru. Haaluma wal fakkaatuun Wallaggattis boqqolloo oomishuun biyyoota garagaraatiif dhiyeessaa turanii fi abaaboo oomishuun akka adda turan himaniitu jiru. Gootichi Kabir Hussein qabeenya horatan kanaan rakkoo hawaasa keenya giddugaleessa godhachuun namni keenya dhibeef hin du'u jechuun hospitaala biyya keenyaa irra darbee Afrikaatti dorgomaa ta'e magaalaa Adaamaatti ijaarsisuun hojjettoota 1000 hojii uumee warra humna hin qabneef buqqaatota bilisaan waldhaanaa har'a gahee jira. Kan kolleejjii isaa hojjettootaa fi barattoota hedduu qabu nu dhaabuun wabii fayyaa keenyaatiif ta'u Adaamaa General and Medical College kaa'anii darbaniitu jiru. Kana malees hubannaa cimaa qabaniin ilma isaanii Dr. Muhammad Kabir Hussein akkuma doktoroota kaaniitti isaan yaalaa tureetu jira. Garuu doktorni yaala malee oolchuu hin danda'uuf ijoollee isaanii qofa mitiin kan biyya hundaa karaa irratti gorsuun hojii isaaniin ragaadha.
Kabir Hussein jaallan isaanii muraasa duuka ta'uun warshaa daakuu Weeb jedhamus qabu. Dhaabbileen hojii biizinasii isaanii biroo kan ta'an kaampaanii Odaa Sheer miseensa jalqabaa ta'uun hundeessuun akka hojii eegaluufi kaka'umsa guddaa kan qabu. Baankii Intarnaashinaal Awaash, kubbaaniyaa inshuraansii Awaash, Baankii Intarnaashinaaliin Oromiyaa keessatti hundeen sochoosuu keessatti nama hangafaati. Namoota biyya kana sabaan, lagaan, amantaan, korniyaan otoo addaa hin qoodiin nama dhuunfaaf mootummaa birattis nama amantummaa ofitti qabanidha. Qama qabsootiin yeroo gaaffii mirga sabni keenya kaasaa ture keessatti waldaa wargargaasa Maccaaf Tuulamaa keessatti gahee leencaa taphatanii jiru. Namoota as keessatti miidhaman keessa karaa dinagdee siyaasa hawaasummaa akka deeggaraa turan keessa beektonni ni kaasu. Kabir Hussein Oromoo irraas darbanii saboota sablammoota waliin jiraachuu keessatti ta'e mootummaa fi namoota dhuunfaa qaamota siyaasa biroo fi biyya alaa birattis ulfeeffamuudha. Kanaaf kabajaa fi jaalala qabaniin biyyoota alaa irraayis badhaasota adda addaa argatanii jiru. Kabir Hussein yeroo jireenya addunyaa tanaatti dabarsan abbaa qabeenyaa fi jaalala qofa osoo hin taane abbaa maatii ijoollee 15 fi dhiira 7 shamarran 8 akkasuma guddisanis ijoollee kan qaban yoo ta'u nama kamuu caalaa manneen barnoota sadarkaa kamuu caalaatti barsiisuun dhaloota rakkoo furuu akka ta'anitti barsiisanii nuuf dhiisanii jiru. Xumura irratti yaamicha gooftaa namuu inafu hambisuus hin jiruuti. Dhalatanii waggaa 72tti gootichi guyyaa kabaja goototaa Eebila 27 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Guyyaa gooticha kanaa kabajuuf gaddiin isinitti dhagahame yeroo dhukkubni amaan vaayirasii koronaa biyya tana waraanaa jirutti of eeggannoo gootaniin gadda kana nu waliin oorachuu keessaniif yeroo isaa dhukkubsattanii hospitaala jirtanitti fageenya irraa dadhabbii adda addaa keessa ceetanii kalee yookaan cinaa isaanii ta'uun hordofaa turtan akkasuma doktoroota nasroota hojjettoonni hospitaalota isaanii hundi maatii fi firoottan isaanii hundi ulamaa'onni kennam Arsii Baalee akkasuma Oromiyaa hunda keessa jirtan manguddoonni kennam Arsii Baalee fi akkasuma kutaa Oromiyaa hunda keessa jirtan sirna awwaalcha isaanii kanarratti argamtanii salaatul janaazaa irratti salaattanii gaggeessaa Kabir Husseiniin malu waan gaggeessaniif hundi keessanuu galanni keessan bilisummaa akkasuma rabbi birattis jannatam haa ta'u. Kabir Husseiniin mootum rabbiin jawaaba khayrii isaan haa waafaqu. Ollaa rasuulaa jannatul firdawsiin isaan haa qubsiisu. Qabriin isaanii caffee jannataa irraa haa taatu. Egaan seenaan Kabir Hussein jalqaba irraa hanga dhumaatti kana fakkaata. Garuu wanti in himamin tokkos jira. Seenaa Kabir Hussein kan in himamin seenaa guyyaa kaleessaa Dr. Sheikh Khadir Jeylaan Gammadaa dubbatan isinitti himam. Dr. Sheikh Khadir Jeylaan Gammadaa ummanni hayyoonni hoggantoonni siyaasaa namoonni jajjabni waa'ee Kabir Hussein qabsoo Oromoo keessatti akkasuma qabsoo dinagdee keessatti godhe irraa haasaaniiti jiru. Garuu seenaan Kabir Hussein tokko kan haasaamini hin jiraam. Isa san namni Ibrahim beekum nutu beekam arda seenaa isaa nutu dubbata jechuun tokko lama jiranii seenaa isaa haasahuu eegalan. Dr. Jeylaan akkas jedhan Kabir Hussein dhalatanii akkuma guddataniin nama diinaa islaamaatiif futuna guddaa qabanidha. Kabir Hussein dhalatee guddatee Qur'aana qara'aa madrasaa barataa yeroo turutti koofiyaa warra musliimaa dalaguudhaan ummataa fi hawaasa naannootti gurgurataa tures jedhan. Kabir Hussein sadarkaa kana gubbaa ga'uu kan danda'e duniyaan isaa halaala irraa waan oomishamteef. Kabir Hussein dayfa isaatiin koofiyaa oomishee ummataaf dhiyeessaa ture jedhan Dr. Jeylaan Gammadaa. Duniyaan halaala irraa oomishamte mootum barakaa godhatti. Duniyaan isa halaala irraa waan kaateef rabbi barakaa keessa kaahee akkatti miliyeenara tahee jedhan Dr. Jeylaan Gammadaa. Dr. Jeylaan Gammadaa Kabir Hussein amantaa irratti toohida irratti nama cimaa akka ta'e barnoota toohidaa bakka garaagaraatti akka barate ragaa bahaniit jiru. Erga gara Adaamaattis dhufanii yeroo masjidni Khulafaa Ar-Raashidiin amma madrasaa guddaa qabu kun ijaaramu namni hangafaan gama dinagdeetiin gama yaadaatiin qooda isaa gumaachaa ture Dr. Jeylaan Khadir akka jedhanitti
obbo Kabir Hussein Waaqootiin. Madrasaa fi masjidni Khulafaa'ur Raashidiin amma Adaamaa irraa kaaseen asiin haga Harargeetti, asiin haga Booranaatti, Mooyyaaleetti babal'ate kun ka'umsi isaa namni yaada kana kaasee waan kana jajjabeessaa ture. Namni masjida Khulafaa Adaamaa ijaarsisee madrasaa ijaarsisuu keessatti qooda ol'aanaa gumaachee Kabir Hussein Waaqoo akka ta'e sirna awwaalcha kanarratti ragaa bahaniitu jiru. Bara Mallasaan biyya gaggeessaa jiru yeroo mootummaan ulamaa'ota gurguddoom ashabbaari akraari alqaayidaa jedheetiniin hidhaam dararaa ture sheekota kenna gurguddoom warra jaami'aa islaamiyyaa University Islamiyyaa biyya Makka Madiinaa jirurraa baratanii biyyatti deebi'anii ummataaf barnoota guddaa kennan yeroo mootummaan isaan hidhuuf isaan barbaadaa turen Kabir Hussein Waaqoo ulamaa'ota kanaan mana isaatti oysuudhaan achitti waan barbaachisu hunda gochuudhaan sanbooda mootummaan akka jarasan hin xuyne nama wabii tahaa fi tureedha jedhan Dr. Jaylaan Kadir Gammadaa. Dr. Jaylaan Kadir Gammadaa seenan Kabir Hussein himamee waan hin hundeedha. Kabir Hussein akkuma qooda qabsoo keessatti bakka guddaa qabu amantaa isaa jabeessuu keessattis bakka guddaa qaba jechuudhaan hayyuun beekamaan biyya keenyaa fi Afrikaa gaaddisni ummata islaamaa Dr. Kadir Jaylaan Gammadaa ragaa bahanii fi jiru. Daawwattoota keenyaa kabajamoo namni waan gaarii yoo dalagee rabbi biraas nama biraas galata argata. Namni gaarii yoo dalagee namnis allaattiinis dachiinis samiinis ragaa siibaati. Abbootiin qabeenya keenya waa'ee Kabir Hussein Waaqoo kanarraa waa hedduu akka baratanii warri duraan saba isaaniitti garaa jabaatan, warri saba isaanii miidhan, warri qabsoo Oromoo cina dhaabbachuu didan, warri amantaa isaanii cina dhaabbachuu didanii akka waan duniyaa tana fudhatanii qabriitti galanii duniyaa isaaniitiif jecha nama hedduu miidhanii duniyaa isaanii sadaqachuu didanii duniyaa isaanii qabsoo Oromootiif qabsoo saba kanaatiif oolchuu didanii qabatanii ta'aniif kun fakkeenya guddaa akka ta'e ragaan kana olii hin jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya seenaan Kabir Hussein Waaqoo kana fakkaata. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya seenaa kana waliif dabarsuudhaan seenaa nama kanaatirraa namni hundi akka baratu qooda keessan gumaachaa jecha egaa sagantaan keenya guyyaa irraa kanumaan goolabamaa sagantaa birootiin rabbi fedhee yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.